Lolli guddaan kaaba shaggar Salaalee Shawaa kibba lixaa aanaalee iddoo keessatti waboo fi mootummaa jidduutti gaggeeffamaa jiraachuun baramee jira. Lolli waraana bilisummaa Oromoo waboodhaa fi humnoota mootummaa gidduutti jalqabe akkuma ammaatee itti fufetti jira. Lixa shaggar Gincii dabalatee Midaaqanyii Abunaa Gindabiratii fi bakkoota hedduutti hidhattoonni mootummaatii fi waraanni bilisummaa Oromoo waboon lola meeshaalee gurguddoon dabalame gaggeessaa jiraachuun kan himame. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon torbee darberraa jalqabee humnoota mootummaa haleellaa gubbatti banan ofirraa qolachuufis qophii xumureetiin jira kan jedhe. Lolli jiddu galeessa Oromiyaa dabalatee lixaa fi kibbaa akkasuma kaabattis gaggeeffamaa jiraachuun kan himame. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon ammoo lola guddaa lixa shaggar Gincii dabalatee Midaaqanyii Abunaa Gindabiratii fi bakkoota hedduutti gaggeeffamaa jiru humnoota mootummaa haleeluudhaan kisaaraa guddoo irraan ga'ee jiraachuu beeksisee jira. Akkasumas lolli guddaan ammoo Wallagga Baatti gaggeeffamaa jiraachuun kan himame. Lola Wallagga Baatti gaggeeffamaa jiruunis waraanni bilisummaa Oromoo waboon humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad barbadeessee akka jiru maddeen keessoo waraanichaa ifoomsanii jiru. Wallagga Bahaa kaambii waraana mootummaa Qeelloo jiru gubbatti waraanni bilisummaa Oromoo waboon haleellaa gurguddoo raawwateen humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad isaanii fixee konkolaataa dabalatee hidhannoowwan garaagaraatii fi akkasuma galaa waraanaa booji'uudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiifis oolchee jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo kutaa Wallagga Bahaa kan beeksise. Lolli guddaan kibba Oromiyaattis gaggeeffamaa akka jiru himamee jira. Lolli waraana bilisummaa Oromoo waboodhaa fi humnoota mootummaa gidduutti jiddu galeessa biyyattiitti gaggeeffamaa jiru humnoota lamaan qofaa dhiiga dhangalaasaa kan jiru otoo hin taane dhiiga namoota nagaatis danuu dhangalaasaa jiraachuun himamee jira. Humnoonni waraana mootummaadhaa yeroo waraana bilisummaa Oromootiin caphanii duubatti deebi'an namoota nagaa danuttis ijaa yookaan aarii ba'aa jiraachuun kan himame. Isin miseensota waraana bilisummaa Oromoo ABO shaneetii fi akkasuma deeggartoota odeeffannoo laattuuf bakka isaan jiran beektan jechuudhaan namoota hedduu walitti qabuudhaan rashanaa jiraachuunis kan himame. Waraanni bilisummaa Oromoo waboonis ammoo gama isaatiin humnoota kanneen uummatarraa ittisuuf hin jira jechuudhaan kan beeksise. Lola yeroo ammaan tana gaggeessaa jiru kanaanis gandoota baadiyyaa danuu aanotaa fi akkasuma magaalota hedduu keessa barbadeessee baasaa jiraachuu kan beeksise. Lolli jabaatee humnoota lamaan gidduuttis akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboonis ammoo bakkoota kanaan dura gahee hin beeyne gahuudhaan jabaatee humna isaa mul'isus itti fufee jira. Amma baha Oromiyaatii fi akkasuma bakkoota hedduuttis lola yeroo garagaraatti gaggeessaa jiruun injifannoo labsachaatuma jira. Haa ta'u malee lola guddaa yeroo ammaan tanaa kaaba shaggar Salaalee Shawaa kibba lixaa aanaalee hedduu keessatti gaggeeffamaa jiru kana gubbatti waraanni bilisummaa Oromoo waboon injifannoo gurguddoo gonfachaa jiraachuu beeksisus mootummaa waan jedhe hin qabu. Haa ta'u malee ammoo lolli hamaan gaggeeffamaa jiraachuus jiraattoonni naannichaa ragaa kan ba'an. Maddeen keessa waraanichaa akka jaanitti mootummaan Abiyyi Ahmad capha hamaas waraana bilisummaa Oromoo wabootiin caphaa jira jechuudhaan himanii jiru. Bilisiginnaa waraana lafoo waboo waliin dadhabne samiirraan lolla jechuudhaan agarsiisa humna qilleensaa gootus xiyyaaronni waraanaa kaleessaa maqaa humna qilleensa Itoophiyaatiin agarsiisa godhaa turan kan Itoophiyaa osoo hin taane muummee Abiyyi Ahmadiin agarsiisaaf humna qilleensa biyyoota alaarraa immoo kan ergifataman ta'uun isaaniitis har'aan tana saaxilamee jira. Jeettiiwwan waraanaatii fi helikoophtaroonni har'aan tana Itoophiyaarraa gara biyyoota jiddu galeessaatti balalii godhaa jiraachuun isaaniitis yoo saaxilamu. Xiyyaaronni bilisiginnaan kan Itoophiyaa fakkeessuudhaan ammoo kaleessa uummata ittiin gowwoomsuudhaaf agarsiisaa turte. Kan Itoophiyaa osoo hin taane ammoo kan biyyoota akka United Arab Emirates fi Chaayinaarraa ergifatte malee Itoophiyaan xayyaarri haareenni isiin bitatte tokkolleenis hin jiru. Dullacha duraan qabdullee haaromsuudhaaf biyyoota lixaa garagaraa waliin ammoo dubbachaa turuun
isaaniitis ni yaadatama. Garuu ammoo agarsiisa humna qilleensaa kanaan laforraa qilleensarraa loluudhaafis qophiidha waan jedhaa jiran fakkaatti PP'n. Leenjiin kaleessa ammoo biltsiginnaan dandeettiis itti argisiisaa turte humna qilleensa isiitiin dhuguma ammoo diinota Itoophiyaa yookaan biyyoota ollaa daangaa Itoophiyaadhaa cabsanii seenan Suudaan kibbaa gandoota hedduu qabachuudhaan Itoophiyaa keessa ammoo kiiloomeetira 70 ol lixxee jirtuu fi Eertiriyaa naannoo Tigraay gandoota 52 ol to'atanii jiran lolanii daangaa biyyaa ammoo eegsisuuf immoo qonnaan bulaa Oromoo itti reebuudhaaf gaafin jettus ammoo dhiyaachuus akkuma itti fufteetti jirti. Garuu waggaa 5 oliif humni qilleensa Itoophiyaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo woboo balleessuu jedhuun waraana Oromiyaatti godheen osoo woboo balleessee injifannoo hin fidin hafuudhaan kunoo haga arraatti Oromiyaa keessatti qotee bulaa Oromoo fixuus ittuma fufee jira. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmadii fi Jeneraal Birhaanuu Juulaa Galalchaa yeroo muddamanii fi hidhattoonni ammoo isaan jala seenanitti dirooniidhaa fi jettiiwwan waraanaa kaafachuudhaan maqaa humna isaa waraanaa jiru ofirraa deebisuu jedhuun ammoo ajjechaa jumlaa qotee bultoota Oromootii fi akkasuma qulqulloota gubbattis raawwachuu ittuma fufanii jiru. Wal waraansi waboo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru jabaachuudhaan sadarkaa lafoorra taree hamma qilleensarraatti ammoo kan ga'e waboon ammoo lafumaan humnoota mootummaa barbadeessuudhaan bakkarraa deebiin qabnetti erguun Oromiyaa keessaa qulqulleessaa akka jiruu fi injifannoowwan gurguddoo gonfachaa jiraachuu yoo beeksisu mootummaan Abiyyi Ahmad ammoo lafoodhaan humna kana balleessaatiin jira. Dhabamsiise baqachiises jechaa kan ture amma dadhabuudhaan ammoo gama qilleensaatiin isiniif dhufaa jirra waan jechaa jiruun fakkaata. Haa ta'u malee ajajaa waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo kan ABO Jalmarroo Dirribaa Lammeessaa gama isaaniitiin humni keenya tarkaanfii humna qilleensaatiif if duuba kan deebi'uu miti. Waraana amma godhaa jirru kanarrattis akka itti hojjannuu fi ammoo yeroo itti hojjannu bareechinee beekna. Diina keenyas akka goonu ni beeyna. Jecha caalaa ammoo hojiin keenyas ragaadha. Kana ammoo waraanni bilisummaa Oromoo woboon diina isaa barbadeessuudhaan lafoota hedduu bilisa baasuudhaan sabattis mul'isee jira. Kun ragaa guddaadha. Gaara dhiibu yoo barbaaddan malee ammoo humna waraana bilisummaa Oromoo woboo kana jala goraa jechuudhaanis ammoo ajajaa waraana biyya Itoophiyaa Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaa Galalchaa fi muummicha ministeera Abiyyi Ahmadiif ergaa jabdus kan dabarsan woboon irra dhangala'aa galaanaas qurxummichinii fi ammoo galaanni waluma keessa jiraatu balleessuus in dandeessan ammoo isin baduudhaaf yeroon keessanis dhihoodha jechuudhaan ajajaa waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo Jalmarroo Dirribaa kanaan dura akeekkachiisa kana fakkaatu dabarsanii fi turuun isaaniitis ni yaadatama. Dubbiin deetaa ministeera nagaa duraanii obbo Taayyee Danda'a dhibdee siyaasaa Oromoo fi Itoophiyaa kan saaxilee ejjennoo jabaarraa baratamuu qabuudha jedhan hayyuun siyaasaa Profeesar Isqeel Gabbisaadha. Haa ta'u malee dubbii isaanii hordofee tarkaanfiin mootummaan fudhate seera biyyattii kan cabsee fi kufaatii sirnichaa ammoo mul'isuudhaan kan saaxile jedhan. Akka hayyuun seenaa kun jaanitti dubbiin dubbii Taayyee osoo hin taane ammoo biltsiginnaan diina Oromootii fi hegeree Oromoo ta'us kan agarsiisuudha jedhan. Kuni waa'ee keessa keenya, waa'ee qabsoo keenyaatii fi hegeree keenyaati malee dubbiin kan Taayyee qofaa miti jechuudhaan irra deebiidhaan Profeesar Isqeel Gabbisaa dubbatanii jiru. Profeesarichi mataan isaanii dhaabbiilee mormituu dabalatee aangoon Oromoo harka galtee jirti, jijjiiramni adeemsa keessanii dhufa jedhanii mootummaa kanas akka deeggaraa ture yaadachiisan. Taayyeen paartii biltsiginnaa jalqaba itti amane waliin haasocho'uu malee dogongorri hojjetamaa turee fi jiru yeroon ammoo itti mul'ataa kan dhufe ta'uu kan himan ammoo ejjennoo Taayyee Danda'a qabu kana ammoo hedduudhas jedhan kan qaban Profeesar Isqeel Gabbisaadha. Erga hubati ammoo dhugaa ummataatiif tarkaanfii fudhachuun murannoodhaa fi kutannoo qabu maatii isaa ammoo bittinneessee dhugaa jiru saaxiluun hangafaas ta'ee jira jechuudhaan ammoo kan dinqisiifatan obbo Taayyee Profeesarichi mootummaan biltsiginnaa ammoo daandii sobaa qabatanii waan hin fakkaanne fakkeessuudhaan hannarratti bobbaatee ammoo kan jiraatu malee ummataaf ammoo kan yaadu miti jechuudhaan obbo Taayyeen ibsuu isaanii ammoo Profeesar Isqeel Gabbisaatis himanii jiru. Dubbiin
deetaa ministeera nageenyaa kan turee fi miseensa caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'a siyaasa Itoophiyaa dubbii jijjiiruu dandeettuudha jedhan. Paartiin kun ammoo ergaa gaafa biyya bulchurraa eegale seeraa fi heera tokkollee kabaje bulchaatis akkan jirres imanii jiru. Obbo Taayyeen miseensa caffee Oromiyaa ta'e mirga himatamuu dhabuu osoo irraa hin ka'in ammoo qabamuyyus hin qabu jedhan. Hooggantoota naannoolee biroo kan caffee naannoo fi paarlamaa biyyattii keessa jiran irrattis ammoo mootummaan biltsiginnaa seera cabsee tarkaanfii akkanaa fudhatu Profeesar Iskeel Gabbisaa ijaadachiisanii jiru. Mootummaan biltsiginnaa akkuma obbo Taayyee irratti ammoo tarkaanfii jabduu fudhatee hogganoota isaa kan biroo irrattis ammoo tarkaanfii fudhachuunsaa waan oolu miti. Ta'ullee ammoo qabsoo Oromootiif gochi mootummaan gochaa jiru kun gaarii ta'a malee gadhee mitis jedhanii jiru. Regni baankii maatii obbo Taayyee Danda'a ugguramu maatiin isaanii himana. Maatiin deetaa ministeera nageenyaa kan turan obbo Taayyee Danda'arraa mootummaan herreega baankii isaanii ugguru haati warra isaanii aadde Sintaayyuu Alamaayyoo himte. Akka aadde Sintaayyuun himtutti ammoo herreegni baankii kan obboleessasaa kan obboleettiitii fi ammoo kan isheellee akka uggurame himtee jirti. Erga obbo Taayyeen hidhamee herreegni baankii ugguramu himtee ammaaf ammoo waan kiraa manaatii fi nyaata dhugaatii ummataatu ammoo nu gargaaraa jira kan jette. Kana malees hiriyoota obbo Taayyeedha kan ta'an mootummaan doorsisaa akka jiruu fi ordofaatis akka jiru ammoo haati warraa obbo Taayyeetuun himtee jirti. Kuni ammoo gara fuulduraatiifis akeeka mataa isaa qaba jechuudhaan kan dubbatte obbo Taayyee Danda'a hanga ammaatti mana murtiittis hin dhiyaanne kan jettu aadde Sintaayyuun haga ammaatti itti dhiyaanne seeraan dubbisuus hin dandeenye jetti. Deetaa ministeera nageenyaa kan ta'an obbo Taayyee Danda'a humnoonni mootummaatis reebanii akka turan saaxilamee jira. Abukaatonni obbo Taayyee Danda'atis haga ammaatti isa dubbisuus akka dhoowwaman aadde Sintaayyuun himtee jirti. Biltsiginnaan erga wal qooddee gargar facaate gariin ammoo gara dhugaa saba gorra kaan ammoo garumaa garaa keenyaa gorra jedhanii kokkee wal qabuu jalqabanii as amma ammoo ifatti bahuudhaan aangorraa wal fonqolchuudhaan hidhaa keessattis wal gooraa jiru. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaadha ammoo obbo Taayyeen erga hidhaa keessa buufamanii watala harreedha jechuudhaanis arrabsanii akka jirantu dhagahamee jira. Harreen garuma itti tole deemtu jechuudhaan Taayyeen ammoo gama biraatti tole kanaaf nurraa goruu filate jechuudhaanis arrabsuun isaanii dhagahamee jira. Maatiinsaa ammoo rakkoomtuu keessa jiraachuu dubbataa kan jiran xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Muhammadis guyyootaan dura gochi maatiiwwan qondaaltota siyaasaatii fi namoota siyaasaa gubbatti raawwatamaa jiru ammoo sirrii akka hin taanee fi siyaasni haaloodha biyya akka balleessu dubbatanii turuun isaatis ni yaadatama.